Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa kabajamtootaa fi hordoftoota duniyaa Toob dhufee jira. Arras maaliin dhufte jechuun keessaniin oolamu. Arras jechuun duniyaa dhiyootan isin ilmaan narra facaastee torban guutuu ola teessee cinqii akkasitti na cinqite ilmaan daa'imman wajjin akkasitti anis har'a saniin boochisee laal ilmaan irraa buusee irraa kafalachuu deema. Akkamitti irraa kafalachuu deemte jechuun keessaniin oolamu jechuun gololcha wuudini beetanii inni guyyaa isin manaa sokkisuun as jira. Isa baasee isa faan shakkee isa faan jeetiin anuu maqaa isaatu jira jechuun akkasitti inni sararaan dhala isa hojii wal miradheetiin jira waan ta'eef akkasitti mana kiyya sokkutee jeetee jechuun ragaa ba'a isi mana caalaa sokkutee caalaa mucuma isii galchisan bira sokkutee inni mana kiyya sokkutee jee ragaa ba'a jechuun hanga isiin eessa sokkutee ati kimin akka jibdaa jeetiin laal funyaan lafa rigee hanga isiin dhiigi bochuu takka godhu deema irreen kafalachuu deema saniifuu isinillee jechuun asumaan affeeramtanii jirtanii nufaana turaan isiniin jedha. Amma kamera waladeeti jaama takkanaati kamera walachuuf hin deema dhufaana tura hordoftoota kan kamera waladeeti jira amma ni jaama yaameetiin jechuun bakka itti sokkite himii dhugaan inni mana caalaatti sokkite ati mana gololcha sokkite akkamitti mana caalaatti sokkite siif caalaan akkamis kisna shawwaddanii si yaama ogaa dhufte waan isin jettu asumaan kalaaluta. Amma keetii yaama ni yaama waggaa isin dhufte imimman irraa buusa asumaan dhufaan turan isin jedha. Dunia koo Maaliif na yaamte? maaliif na yaamte rakkan lola giseen seema hooka. Abooshaatti kee buutee masanganii gargaaratti hin jira. Fooshaa malkoota miti kottu fooshaa zaatan din taa'ame deeti. Fooshaa malkoota jirta guyyaa dalagaa irra oolan dhaqqabne. Fooshaa maltu jira. Yoon wanti ta'e nakki taataniir. Fooshaa maltu jira. Abooshaa qabna ta'e abooshaa. Ati qommee kijibaan fooshaa coronni kijibaan gaafa kijiba kana keessa baate fooshaa dha. Kijiba abooshaa akkana duraan dhaqu goo wajjaa. Kattaa iboo. Fooshaa sooti. Maali gaa? Kijibduu dura. Maatiyyee. Anaa kijibduu dura. Ilmoo lafan buusinna dura. Quuftee jirta durii tanaan. Ilmoon bara akkuma jabdu. Maal si jibduu taatee dhiiftee torbaan guutuu wanta kana deddeemta. Anaa ganda deemu jira. Ganda kana deddeemu jirte. Ilmoon hanqatti na jabdu sana beektu. Ati kamana gololcha sokkite feefitti mana caalaatti sokkite caalaadhaan galchata. Anaa mana gololchaa sokke. Mana gololchaa dalagaa hin qaba. Mana gololcha sokkita haa dalagaa hin qaban maal? Obboleessi mana gololchaatti dalagaa hin qabu mana caalaati. Aboo kijiba dhiisgaa kijibni Mana caalaati kan hin dhaqxu kijibni sin fayyadu dhageeffadhu. Kijibni nun fayyadu. Ammaa soo maaltu taanaan dhufe? Barka amma bakkatti gogoo sokkite amma galtee miti ingiddi gacaalaa kan fedhetti maanu ta'e gololchaan mana kiyya sokkitee naan jee ati maal irraa jirti? Gololchaa mana jenna duniyaan mana kiyya sokkite siin jee. Eessatti mana isaa sokka? Sokkita qabana isaa sokkite. Yaa boon safaataa kanaaf. Wanta gololchi sira geessaa dhageeffadhu qaba. Akkami gaa dawwaleetti sira geessa? Dhageeffadhu. Dhageeffadhu dha. Guddibba takkaa dawwalti mana isaan ta'e neetii waan tanaan sodaa qaba. Mana gololchaa deeyitee. Ani ilmoo ijoollee tanaa jechaan galee haa. Kijiba kee kan narraa dhiisimas. Halo. Assalamu alaikum. Akkam Ibrahim nagayame? Alhamdulillah. Ana abdi bar jaarsa duniyaati. Nagaya fayyada. Ati bar kaawwansi gaafa deetti sirriitti dawwale. Dhiyootan duniyaan mana keessatti kasokkite maaliif cal jette jechuuf sirriitti dawwale. Ayyo. Ayye. Ayye dalagaa halkan dareete. Eessatti mana keetti sokkee? Maal kijibi dhiirti kijibtuun akkana? Mana kee oomin dhufee? Ayye galatoome ayye. Maal galatoome eessatti mana isaa dhufee irratti hin cufin kaa telefoona? Ayye galatoome ayye. Eessatti mana kee dhufee? Maaliif irra cufte telefoona? Maaliif irra cufte eessatti mana isaa dhaqee? Akkanuma lafaa fuudhee duniyaan mana kee dhufee Maal barbaadde maal? qaanfatu xiqqishoollee? Maal qaanfatte? Waan gwajjee. Akkam waan dhugaa jee? Waan gwajjee. Kijibdu kijiba dhiisa kaate. Ati kijiba dhiisa. Amma xiqqishoo dhiyoota nagaa fuura baafadde dubbii ta'eetiif amma isaarra dubbiin akkansa. Maafi naarra dubbisa. Hin dhayine mana gololchaan. Eessa sokkite? Obboleessa namaan itti sokkee waliin dhufe moo qabu?
خجيبة لسه dhufe sanuu kabajaa ilmoo tanaa ilmoo daa'ima tanaa jechaan dhufe akka keetiin sila asitti hin deebi'ani. akka keetiin isaa sitti deebi'an maal isa godhu Akka keetiin waan ati na goote asitti hin deebi'ani. akka keetiin kijiba oomaa beela Ani kijibatti hin jiru. bakka biraa sokkiteeti bakka tanaan dhaqeette Bara kijiba sitti jira. afaan tolfata dhufu Kijiba oduu ati waan itti jirtu maallaqa kiyya hunda dhala fittee hunda fittee ani waa takka guban qabu jedhe. amma telefoona kana akkanatti lafaan kana Maal afaan nagaa hire? ati dhageessa sokkaa mana meeqareetee biyye nagalchaa ta'e maal si baasu dure sokkaa mana meeqareetee mana dhibba meeqareetee nagalchaa ta'e Mana dhibbii meeqa kan hin dhagan jiruuti na. hin kijibi naa qabu qaba Mana dhibba meeqa. mana gololchaa ni dheete mana caalaa ni dheete Mana gololchaa mana muusaa ni dheete Mana Muusaatis hin kana beeku. hunda dhageetiin jiru Mana gololchaatis kana hin hunda beeku. dhageetiin jiru Mana mucaa dhaqee kabajaadhaan sanuu isaa hin beeku jaartisaati hojii waliin beekna. kabaja. Dhiiraan nama galchijee mana na fide. Eeg- Sanuu an siijeen galle ilmaanii jechaan galee. eeganii fi Dhiyoo tana guyyaa sadii moo afur sagalee illee na fayyadee Eeg- jirti eeg- mataan hin eeg- nyaatin. eeganii fi Sammuu na furaa na fudhattu obboleessa kiyya dhiifama abji. eeganii fi Loo samaatti. eeganii fi Dhalaa san qafeetu ooftee an san jalaa si murraan akkamitti duniyaan dhalaa jalaa na murte jechuudha. Kara kanaan naas gara akka galtee. gurbaa kana mana kiyya sokkitee jeera Antana sababuun gololcha mana gololchaa hin dhayine obboleessa kiyya. Arrallee borullee mana gololchaa dhayine ganaallee dhaquuf hin taa'u. Namaan bira dhaqe. isaa sirra ragaa boo jiraan Innummaa sanuu hojii bakka keetii ta'a. Akkam hojii? Ifiifuu jaartii baasee jaartiin saalee jirti sa'i. akkam jaartii baas Ifiifuu ati alaka sana isunum jedhan baane eenyu isanuma jedhan baane isanuma jedhan baane isaan barichiti si baasisanii. Hiccitii naa himuu diddee gololchaan si baasisee. warabbi halkan sana achumaan wajjin mana kiyya dhuftee mana kiyya galtee akkana ani Hin kakatin ati ilma Oromoo ilma Muslimaa tokko hin kakatin. halkan Hinkatin halkan aybiidha. dalagan qaba halkan dalagu jira asa atuuta halkan mana meeqa sokkitee mana meeqa irratti atuuta mana meeqa irratti tokko mana dhibba takka irra lokkootu ma jirta arin kakatin naa jetta amma kijiba mana meeqa Rakkoo maal jira jira. mana meeqa sokkitee mana meeqa sokkaa mana meeqa reeteeti Rakkoo. galchisi galchan boodarra maa mana baasa Ati meeqa immoo bar wanni kana haasa'u jirtuuf tamaa duniyaan akkam ilmaan keessa na dhiiftee deemti akkamittiin imicoo fuudhee magaalaa keessaan hin deeminii hadiiqaa akka dursan hadiiqaa sanis loo argata hadiiqaan si loo akkamitti sokkaa mana meeqa reetere an mana takkaa hundee mana tokkoon dhaqee kabajaa itti jaansanuu si'eechallee akka ati na gooteen akka ati na gooteen mana keetitti deemu mana geelee tiyyaatiin dhaqee jirti ilmoo daa'ima tanaa jechaan si deebi'e tamaa akka ati dhalaa jala meertu na diiqaa fi funtuqa hunda jala martu ani silaa mana kanatti si deemu hijibaan si hijibaan si nama dhugaa si Hijibaan si naan jimboon. akkam mana gololchaa dheetan Kijibin gaati maal sokkaa mana takka dhayine mataan nyaatin ammaa sirraa hin deemanii yaa warqa wala na cabsiif deemta afaan kee qabadhu akkami kijibda kanatti maal Natti kan bita. akka kijibichi kijiba haasuu jirta kaati ani hin dhayine mana gololchaa annee gola taate kan banti dhiiruma akkamii hojii mana gallaa Dhiira akkamii namni hojii? hundinuu kana mana keessaa musiibaa hoggaan eegi namni sirriidda hoggaan irratti walee mana kiyya sokkatee dalagaa fi mashquulaa kijiba kiyyaa kana isa boruu hundaquu fita Akkamitti boruu hundaquu akkamitti fita kijibu? eenyu kijibee kijibu? eessitti mana isaa dhaqe alkaan musamoo ni jala baatanii kabbiraate eessatti jala beeksisumaa fi isaanuu mana dhiisanii deemanii Faradu. gololchaan beekamoo si beeka waliin manatti sin dhiisee kute farada of ta'us kijiba si kijibu kijiba si guddaa jettoonni kana fakkaatti dhiitee si ati immoo bar rakkoota ergeetiin jira rakkoonte akkamitti namaan an jala deemusan jala duniyaan na qabdiidhaan arrallee borullee jalallee deemtu godhatteeti ilmaan kee kophaa guddisuu sokkaa deessa mana dhibbata kareetus godhattee ilmaan kee kophaa guddisuu deessa kaa gubii gati kijibduu bira gubii gati annama kijibu falu dhagee eenyu ani kijibsi kijiba jira sosoo gubbaan sirra argaa booda si kijiba nyaata kan Oromummaan kunuu kijibaa akka keetii akkam deemaa kijibu mana isaa kijibaata mana isaa eessatti mana isaa dhaqe kijibaata mana isaa malee an gololchaan beekamoo Mana siin isaa malee. beekaan siin jeebar gololchaa mana keetitti dhiisee kuta siin isaa wal beeka annabi akka siin karanda gololchaa siif isaa wal beeka annabi akka siin karanda sita mana isaa sokkaa reetee beekaa amma tumaa mataan nyaata afooshatti hin deemaa beekni taa'ee eeguu jira afooshatti afooshatti deemetee ganta kas deemtaa osatti ani booga taa'ee dalagaa bos bar hattuu nama seetii jambaalageen nama seetii akka ati dalagaan dhagattee dhalaan adiiqaa keessa zooraa ooltutti nafooshaan dhagee dalagaan dhagattee dhalaa hojjetiiqaa keessa zoortutti duniyaan akkasuma deemsite ani muhtarama mizaana kiyyaan Os muhtarama isaa beekaa ta'e. ilmaaniiti yoroon hulayyuu seenuun qabu tamaam silaa akka daa'ima keetii kana darbitee torbaan guutuu ganta kas deemtee sababa maal laalatti keeti deemte sababa keeti dhugaan himne ammallee waan keessa jiru garaan himne kijibduu siin himsiisuu ta'a. maal laalatti Ijji ala baate ol deebuun akka jaba jan. Ati ijji ala si baatee jirti naa si deebise malee. annama faraduu kakate waraan deebisa Arrallee boruu. Amma barumnummaa natti humnatee natti laalati kaan. bakka mee gareetee duu fardaa hafta Eenyu ambika. sokkaa bakka dhibbata gareetee fardaa hafta nagalchaatee garate ganta kas maal Aara laalatti qabdaa bakka bara. Aara qabdaa bara. akkas taanaan maal Akkamitti duniyaan ilmoo narra dhiistee deemti akkamittiin ganda keessan deemin hidhaami arrallee borullee deemu. manuma kana maan taa'e manuma kana maan taa'e Arrallee borullee deemu. manuma kana maan taa'e irraa nagalchaa ta'e ganta sokkaa nama Bikkatti jibbansa keetii kun ta'eera. maara galcha Aara keetii Ani jibbansa. gola sinye ganda keessa sokkaa bakka dhibbata kana galchaa ta'e akka kana jiru maal irraa deemta reeka sana If qaalessi kaa. maal irraa deemta Way maa akka if qaalessi.
Ana mallee irrallee burullee sii jeengal. Eenyutti galte? Maaliif Ilmoo daa'ima tanaa maaliif galte? Galuu siin jeen. Ilmoo daa'ima tanaa jecha. Ati imma tamaam. Deengatti akkasii godhee qas baasii galchuun san qaaliif seete. Qaaliif seete sa? Ayya. Qaalii ta'uu baannaan tilaabaas. Rakishaa. Hangan tokko olii tattee baree guyyisanii. Rakishaa. Eenyu? Maal si galchi kamii jettaa? Ilmaan kanaan nagalchi. Bakka dhibbata akka maalii ta'e. Bakka dhibbata akka hin dayine obboleessa kiyya sammuun nyaatin nuti. Mana gololchaa, mana caalaa maal jechuudha? Ishee. Akka dheeyitee nagalchaa Ani bakka dhibbata akkas hin dayine yoo shakkii tana keessaa qabaatte yaa muka fila jara nagalchi san. Jara nagalchi saniin duniyaan simbira sokkite bakka biraa sokkite laffaa dawuraa akka keetiin beeku. Nagadis meerka. Laffaa dawuraa akka keetiin beeku. Kabajaan jaalaltee tingala ilmoota naa jaan galee kabajaan qabu. Eenyu si yaabee miti. Maaliif galte? Eenyu qofa. Anya gaafunoo akkanatti illee bal godhee bin godhee bitiruu irratti nagee gadhiise. Eegartanii miti. Akkanatti jechuun Abrahaam wajjin dawwalee isiin dhugaadha. Manuma caalaa sokkite bakka takka illee hin deene. Anammoo Abrahaam wajjin godhate jechuun hanga isiin akkasuma aarsisan anillee isii aarsee irraa kafaladheetiin jira. Baate gartanii hin mandara. Irraa kafaladheetiin jira. Saniifu daawwattoota hanga isiin aarsisan irraa kafaladhee aarseetiin jiraanis garuu maaliif akkas gootan leenjiina ni naraarsa ni fayyisa. Hanga isiin akkasitti deemtee ilmaan narra facaaftee ala turte san irraa kafaladheenis sanumaaf akkasii aarse malee waan biraatii miti. Isiin manni sukkute manuma mucaa isii fideessanii gololcha wajjin akkas beekaatiin akkas godha yeetiin gololcha wajjin irratti wal mareeddee akkas godhe akkasiitii ni naraarsaa hanga isiin aarsisanii anis isii aarse malee ni naraarsa akkanaati nagayaa nu tura.